ummanni kuni hin beeyta amma dhimma biyyaa caalaa dhimma jaarsa jaartii kana jidduu seenee boxuu barbaada. Oromoo yeroo ammaa kanatti argite gir jedhee nama 5,000 4,000 3,000 2,000 ta'ee yoo xiqqaate amma kun xiqqaan dhufne yogana dalagarra jiranii kun irribaan kaane ganama warri Ameerikallee amma sa'a kana faxaran nyaanne bee Quraan fa'a allaala waa'ee jaarsaaf jaartii kana hin beeyta argaa turte gidee reedi faati firoo wal lolan. Akka waan biyyaa biyyi wal tumteetti bakka diroonii kana waliin garakkisa suuraa wal garabbate hin jaalataa jechuudha. Anamma akka obboleettiiti xiqqootti umriin akka mootuu kennaa rabbiitiin guddootti waan siidhaamu tokkoffaa ummanni kuni ummatuma kaleessa si wajjin ciniinsifataa si wajjin rakkataa ture san keessaa tokko si galee dhiisi warra koomentii miira keessa si galchee waa afaanii si fuudhuuf malee jibbaa keetiif sin arrabsan jibbaa amaaniif sin arrabsan an ofirratti waan beekuuf waa keessaa fudhachuuf waa yuutuubiin shaqqalatan wallahi hamtuu si amaanii fuudhuuf barakaan kadiirin fi naafi wallolte si yaad ilmaan shanii kanaami jala deemanii itti barreessanii dhiirri harragee akkana akira mucayyoon miira keessa galtee koomentiin sakkartee kaartoona jettee dubbii kaartoona santu kadiiriif naafi addaan baasee akka itti osoo namni meeqa addaan harkisu walitti araarsine miidiyaa kanarra jirta argite jechuudha. Warri gaafsan jidduu gara jaraa gore galata dhabe kadiiriin gaafadhu naafii gaafadhu jidduu jaraa an gaafsanillee seenne namni sossobee walitti araarsan ijoollee san lamaanuu hin jaaladha. Anumaa namni badaa seeyuu fi namni badatti fudhatu kana jechuudha sii galeen. Kanaaf nama wanni sii dhaamu. Nama afaan namaa laalin garaa namaa laal. Namni asirratti faarsu hundi fira keetii miti. Ka amaan hin faarsu fira keetii miti. Ka si arrabsu hundi diina keetii miti. Ka amaan hin arrabsu hundi diina amaanii miti. Sii galee miti. Kanaaf waan gootu dubbii keessanii rabbi isinii haa laaffisu. Keessanii isin bira jira. Akkanumatti oobsiiti osoo akka yaada kiyyaatitti akkaataa ilmaan keessan kana itti guddifattan irratti hawwalumaa suutatti lafumarratti waliin haasoftanii natti tolaa haasiin jechuu barbaadetti siifuutti jedhiiti ati cabee yoo jedhan baqqaqa jira warri miidiyaa homa kanatti dhaamachuufi ani waan biraatti illee. Ilaali maal seete beektaa asii koo galatoome ani nama baay'ee tokko akka malee miidiyaa kanarra yookaan ammoo lafarraallee nama si kabajuudha. Kanammoo hin beeytaa atillee dhugaa jirtu hima beeytaa. Maal sin jedhan gedda gaafa nan si bilbilu waa baay'ee haasa'u jedhee waan si jaaladhee si kabajuufan inni isee miidiyaa kana. Duufitti himuu naan jette. Digaleemi amala kan kiniin beeka. Ani ammootu akkuma anammas wanni ani iccitii mana kiyyaa haasa'e wayitu hin jiru. Akka wal'amnee aniif inni gargar jiru. Nuti inni akka inni baatii 9 jedhu bara 2023 ji'a tokkoffaa keessaadha aniif inni ka gargar baane jechuudha. Ba'aan an baadhee jiru ba'aa hintalti durbaa tokko yookaan ammoo dhiirri tokko baatee jiru osoo hin taane ba'aa addunyaan hundi silaa baattee hin dandeenye ilmaan kiyyaaf jecha yookaan ammoo kabajaa uummata Oromootiif jecha namni kun abbaa ilmaan kiyyaati siigalee waan singalchu mana qabda mana kee bane haasa'e asliin sila siin haasa'aa ture ammallee anaa waliin haasa'a. Kanaafuu an takkaa miidiyaa kanarratti abbaan warraa kiyyaa kana na godhee jira amaan kana na godhee jira na zallamee jira akkas na godhee kana na godhe jedhee takkaa takkitti anamaan irraa haasa'ee hin beeku ammallee wanni na haasoysiisu hin jiru. Anaaf amaaniin gidduu wanti jiru daa'imman dubartii miidiyaa kanarratti baatee dhimma jaarsa ofii jaarsi kiyya kana na godhe sana na godhe jettee haasoytu sigaleemi dubartii dhiira barbaaddu yookaan ammootu nama waan hin taane barbaadu yookaan ammoo abbaa warraa ofiiti eega hiikame nama bultii barbaaduudha. Ani kaayyoon kan koo ilmaan kan koo galmaan gahachuudha malee yookaan anamaanii miidhuu yookaan ammoo isaaf hammeenya yaadu ani yoo hammeenya amaanitti yaade sigalee hadhaa miti aniif inni waggaa 2 kan gargar baanee jiru. Sigalee waa baay'eetu jira yoo haasoynu jennee an akka nama biraa yookaan maallaqa wayii barbaade yookaan ammoo namni giiftiidhaan sappoortii na haa godhuudha beekamtii wayii barbaade dubartii asirratti fakkeessitee haasoftuu miti. Akkuma daa'ima 5 garaa kan kootti baadhadhee dahee
iccitii mana kootiillee akkasumatti hin qaban. Nama kana bultii waliin ijaarran walii taane ta'uu baanne waan irratti ani finni walii ta'uu dhiifne anaa fi isaa fi rabbiin uumetu beeka. Ilmi namaallee warri biyya kana keessa jiru parsantii 90% dhugaan eenyuun bira akka jiru ni beeka. Ana meenya isaallee asirratti hadhas borus wanni naan haasa'u hin jiru. Maknaatum namni kuni abbaa ilmaan kiyyaati. Akkasuma ammoo waan gara ilmaan kiyyaatiin natti dhufe amaanii mitiyaan haadha kiyyaayyuu yoo taate hin dhagahuuni jechuudha. Ilmaan kiyyaan daqiiqaa 5 of biraa dhabuu hin barbaadu. Ilmoo kiyyaan akka namaa fayyaa guutuudhaan ilmaan kiyya haammadhee hoosifadheeti bidhaate hamma daa'ima qaba. Jaartiin kan kee ilmoo kee akka isiin itti sii guddisaa jirtu ni beekti. Jaartiin kan kee hirriba gaarii raftee cinaacha gaariidhaan raftee daa'ima tokko ofitti haammattee hirriba gaarii rafaa hoosisaati kan isiin sii guddiftee asiin si geesse. Angaruu jechuudha. Eega guyyaa ilmaan kana argadheeti sa'aatii 6 rafee hin beeku hadha ilmaan kiyya waggaa 3 deeman. Ummata Barri biyyan ulazima waliin rakkataa turre Oromoon kun lazima waliin rakkataa ture inni lazima waliin rakkataa ture bar ilmaan kun ilmaan baajanni mootummaa iyyuu hin dandeenye rabbiin sitti kenne sun kennaa rabbiiti alhamdulillah jedhi kan lubbu. Eeka jechuun walumaa galatti waan asirratti yaani hadha si kaleessa si amaan kana na godhe sana na godhe wanti nan jedhee miidiyaa kanarratti dubbadhe hin jiru. Miidhaa kan koo madaa kan koo eenyu akkana miidhe maaliif akkana miidhe maal akkana godhe dhofkadheetan ijoollee kan koo guddifachaa jira malee angabbee uummata Oromooti yaa Oromoo amaan akkana na godhe sana na godhe yookaan ammoo sittillee sitti bilbilee bara amaan kana na godhe sana na godhe jedhee annama tokkotti iyyuu namni itti madhe hin jiru. Ijoollee kiyya akka inni jedhu sanatti miti kan inni narraa fuudhe. Sigaleemi ilmaan ammoo an fudhadhee jalaa hin baane gaafa duraa akka inni na dhiisee bee hundi keessanuu ni beektan bara 2023 ji'a tokkoffaa keessa isatu anaaf daa'imman manatti nu gatee bee bara 2023 ji'a salgaffaa moo ji'a kurnaffaa keessa an ammoo ijoollee kiyya fudhadhee bahee jechuudha. Aniif inni turree gargar baane wanni an asirratti gabbayee haasa'uu hin barbaanneef uummanni Oromoo aarsaa baay'ee nu waliin kaffalee gammachuu keenya akka wal biratti argutti suuraalee babbareedaa jecha babbareedaa takka amaan kan na godhe san na godhe dee uummatatti illee gabbayee naasofne ilmaan kana ammoo maal akka nyaachisaa jiru maal akka obaasaa jiru anaa fi rabbii fi isa qofatu beekaa jechuudha. Isatu na gargaara kophaa kiyya ilmaan kana guddifachaa jira. Amma bar dubbii sanii waan taree miti amma nu guyyaa waan tareen haasofne yoo ati guyyaa rafaatu. Amma ilmaan kiyyaa isatu eda dhufee koomantiidhaan na tuttuqee jennaan miira keessa seenee waan ilmaanii haasa'e malee an amaanuu narraa fudhate hin jenneen ilmaan kiyya narraa fudhate. Amma laal dubbiin amma laal inni waa tokko jira amalli dhiiraa jaartii nikaya haadha ilmaan shaniitii miti jaartii duraa wal lolanii wal dadhabanii gadhiisan kana yoo kophatti erge beeyta inni naafa amala dhiirati kun amaan hin qofaa miti eenyumaayyuu jechuudha jaartii mamma yoo si bira jirtu hin barbaanne tana yoo si bira deemte ittiin haalta beeyta. Amma inni koomentii si tuquusan hin gaafanne amma dubbii ka qabsiise maa inni ilmaan kiyya narraa fudhatanii an firan qabuu nama na dubbatu qabuu si miira keessa galee boottee tiktookin irraa si darbee jira laayif irra jira. Koomentii jala dhufee hundi bakka namni laayif jiru haati shanee maal taate achumaan gidee laayif irraa bayu viidiyoo kunnatti erga kunnatti dawwala achumaan sirkii keen qabu yoo sirkii haarawarraa jijjiiree ganama kana subii irribaa ka'ee amaan itti dawwalan kaasuu irribaa ka'ee naa dawwala sirkisiifuu ergeen si dawwala cufa achumaan qabucee hiriyyaa ta'etii erga jedheen naa ergasitti itti dawwale mukki sirkii kiyyan beeyneen kaafne dawwala dhaqe amma alaa kulleen ijoollee kun bakkuma ijoolleen jirtu miti akka uummanni illee taraaga ilmaan kun ilmaan Oromoo hundaati duraan asirratti rakkoo bal'oo akkasiin jechuu barbaadu kunoo amaan ilmaan kee dhabuun barbaadu namni dhabe siin jedhe illee hin jiru inni illee Allahu alam ka garaa namaa rabbitu beeka bilbila leen akka raan jedhetti akka laayib irratti illee jedhetti nama ilmaan si dhooggatuu barbaadu sillee dhoysuu daqiiqaa takka barbaadu miti haguma nama irraa kophaa turee san hin yaade siin jedhee fuudha si galemi simatu itti kenna yaade siin jedhee eegas yaadan baane siin jedhe si galee miti akkuma reef siin jedha bilbilaan siin jedha ammallee ilmaan kee ati haadha ilmaaniti haqa irraa qabdu si galee miti ilmaan tun siin tolti malee amaanin hin toltu si galee miti
haadhumaan bareeddi ilmoon haadhan qabne hin daalachatti osoo garallee quufte sigalee miti ilmoon haadhumaan tolte irra jirta fayyaa qabda daa'ima tanaatiin tun sigalee miti ilmaan kee waan sin hooggatullee natti hin fakkaatu waan akkasillee irraan dhageenye yoo kasan shakkitu taate mootu yeroo laayib irraa baate naada wali anatu walitti isin fida akkaataa itti waliin isin lamaanuu ilmaan keessan guddifattan haala mijjeeffadhaa ilmaan keessan waliin guddifadhaa mataa garagara hin dhiibatinaa siin jedhaa jira bakka tanamaa irraa dheettan. No, anillee bar homaa hin jenne barannani ammallee ani bar amaan kana na godhe sana na godhe jedhee ammallee sitti himachaa hin jiru namatti illee himachaa hin jiru garuu inni akkasiin haasa'ee miti akka namni tokko beeyte dhugaa jirtu yoo haasa'e ani yoo haasa'adhu jedhe madaa baay'eedha kan hin qabu an fakkeesseellee boowullee hin barbaadu sii galee ilmaan kana dhugaadha rabbitu naa kenne ummata oromootti illee yoo gabbee himadhellee ummata oromootti waliin rabbii gaditti suma kanatu yu ummata gara fundura ummata oromootti na fide ummanni oromoo bu'aa bu'ii baay'ee naa waliin dabarse hadhas borusi an ummata oromootiif jecha wanni itti mana kiyyaa baasu hin jiru amaan kana na godhe sana na godhe wanti hin jedhu hin jiru laakiin amaan na jala jirta gaafa ammoo an hiccitii kan kee gocha ati anarratti illee ilmaan kan kee irratti illee raawwachaa jiru jechootii naan jechaa baate sigaleemi na jala jirta gaafan an ragaa hundaa waliin siimattanse ammoo atu yuni beet an hamma homa waan tokko kabajaa ummata oromootiif jecha gaafa biyya faranjii deemtan maxxansi taadhiiti amadiitiin dhaadatu kanaafuu ayyee ilmaan kiyya nagaadhaan kabajaadhaan naa deebisi an ilmaan kiyya malee jiraachuu hin danda'u ati hin dandees an ilmaan kee irraallee sin fageessine hin ilaaltu siin hin jenne ilmoo kan kee maaliif akka sirraa fagees atillee ni beeyta rabbillee ni beeka jaarsotiin biyya kana jiranullee hundi isaaniitu hin beekani waan ta'eef meebi asliin ilmaan alaatti fidaadhiiti bakka anarratti eessa jirta manni kee eessa Dufte fudhata mootii fide. Dhufee fudhadha rakkoon qabu ati yoo irraa naa fuudhe. Anaaf si fuudha bakka narra dhiisiin immoo. Sodaadha malee ammaan inni sodaadhu bar. Anda addaa jedhaan inni abbaa naan jedha wal saalfannaa bara anaaf hafa wallahi. Hooma rabbii walitti isin hadheesseef wallaale malee bar wallahi kaayiroo kana keessa siifu ani isin hadha walloltanii fi miti. Takka asitti hin dubbanne namni miskiinni akka amaan jiru amaan bar nama diina fira ofii addaan hin beekne jechoota namaatu addaan isin fageesse yoo ta'e malee. ورب الكعبة نما فرا